السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان كنكو أكالي وغاري قصة أجائبة تكسنهم بربادة. يوتيوبي كنكو سابسكرايب قول أجمانيس. إيجا قصة أنتم مالك هو جتن قصة أنتوني سيطان نيلكام ميكا قبا خجتون غافي أجائباتي. غافي تنا إينيف دياتو يتن شيخة تقوف دياتو يجول شيخني توكو غويا توكو غند سارا كأي غند ور جاهلا توكو قبته يرو غند سان قبته sheekni kun akka nama fataawaa deebisutti gaafii namuu numa gaafata. Gaafii tana numa deebisa. Ta kitaabarra jirtuu fi ta kitaabarra hin jirrellee numa gaafatan jechuudha. Haga dandeettii isaa osuma deebisaa jiru osuma deebisaa jiruuti guyyaa wahiidhaa ganda san keessaa namni wahii du'e. Yeroo du'etti namuu hayyaa sheeka ganda nama du'e san dhaynee taaziyaa haadhaynuu jedhaniin. Yeroo akkas jedhaniin aboo yoon ganda san dhaqe namuu gaafiidhaan na xinqa gaafiidhaan dararame lakkii ganda saniin deemuu jedheen jechuudha. Akkasitti mucaan tokko lafaa ka'eeti ayyaala inni yaa sheeka tanaaf jettee yaadda inni tanaaf jettee hin cinqaminiiti ta kitaabarraa ati deebisi ta bakka biraatii dhufte anuu sirraa deebisaa jeen hayyee ergaa akkas jettee ka'inuu yaasi jedheen kaanii waliin deeman jechuudha. Yeroo maachi gahanii ganda san seenan mucaan ayyaala waan ta'eef sheekotee wajji wayii ta'a hin taa'u fuudhanii mucaa balbala afoo ka'an. Inni immoo sheekni ol darbee wantaarra taa'e jechuudha. Bakkee namni taa'u saalaarra ol seenee taa'e jechuudha. Akkasitti gaafii tana akkuma inni sodaate itti fuufan. Gaafii tana numa gaafatan inuma deebisa. Kaana si ol kaanuma gaafatan numa deebisa. Kaana si ol kaanuma gaafatan numa deebisa. Osumaa jedhuuti kiyyaa wahiidhaa tokko ol ka'ee sheeka jedheen yee jennaan gaafiin qaba jedheen gaafadhu jedheen. Sheexaanni ilkee meeqa qabaa jedheen. Gaafii ajaa'ibaati. Akkasitti sheexaanni ilkee meeqa qabaa jedhee gaafannaaninu sheexaanni ilkee meeqa qabaa jedhee gaafannaaninu mucaan duraan balbala afoo taa'e sun achi gadi waan ta'eef sheekni itti lallabe. Itti lallabee jennaan yaa mucaa silatti ta kitaabarraa ati deebisi ta biraa anaat deebisa jetteeti hayyee narraa deebisii jedheen sheekni. Akkasitti mucaan aboo jedheen ol ka'eetum dhaappaa jedheen. Ta waan akkanaatiin sheeka isin akkamiin darartan tullu gaafii laaftuu kana anuu isinii deebisaa jedheen mucaan ol ka'e ka ajaa'ibaati. Hayyee jedhaniin mee isinummaan hoggaa yaaddan sheekni subirraa kaasee hanga galgalaa a'uuzu billaahi mina sheexaana rajiim ja'aati oola eeysaan sheexaana bira gahee ilkee sheexaanaa isinii argaa jedheen jechuudha. Mee bakka tanatti maal irraa hubanna namni tokko ilmi barachuun alatti beekumsa aqliitiin gaafii deebisuu ni danda'a jechuudha. Akkasitti sheeka san guyyaa san gaafii sanirraa rabbi isa furee gaafiin sun uummata sanii akkasumatti deebiteefi jechuudha. Egaa obboleeyyan kiyya qissaan tun yoo isinitti tolte inshaallah qissaa akkana babbareedduu yoo hordofuu barbaadan yuutuubii kan koo saabskraayib godhaadha. Assalaamu alaikum.